hirmaachuu danda'uu qaba. Nan affeerre asitti na yaamne akkasuma gabataa Oromoo irratti maali affeerraa si gaafatu. Waan Oromoo irratti hirmaachuudhaaf Oromoodhaaf hojjechuudhaaf affeerraa yoo akkasii barbaachisa taate hin dhufin hin hojjetanii. Waan Oromoo namuu bakka jiruun dalaguu danda'uu qaba. Maaliif qabsoon tun kan uummata hundaati. Uummata keenyaaf uummata keenya qabee jiru gurra keessan gamana godhaa garuu harka miilli keessan ijji keessan diinwarra ta'uu danda'uu qaba. Maaliif sirna san laafiftanii jirtanii sirna san lafaan geessanii jirtanii addunyaan isin dhagayaa jirti. Gaafa warri seenaa boruun barreessa waan Oromoon amma godhaa jirtu kana muumantiin akkanaa addunyaan very rare. Sochii ajaa'ibaa godhaa jirtanii sochii san jabaattanii deemudha. Uummanni keenya ka biyya alaa gargaarsa yoo dandeessan uummata gargaara. Irran deebi'an mallee waan hin dubbatutti jedha. Yoo dandeettan gargaara yookaan dhiifadha malla keessan. Uummata keessaniif wanni guddaan isin gootanii walitti wacuu dhiisu. Uummata keessaniif guddaan isin gootan akka tokkummaan bal'attanii yookaan dhuftan. Wal isin jidduu jaalalli yoo urgooyte walii yaaduun wal gargaaru yoo argamte uummanni Oromoo kanaa Oromoon guddaa sirraan barbaadu. Jaarmee irratti illee dhiibbaa amma gootan kan akka bifa kanaan itti jabaattanii deemudha. Uummata ollaatiin uummata ollaa keenyatiin Oromoo akka jibbitan akka sodaattan olola yeroo dheeraatu hojjetame. Uummanni Oromoo ollaa tokkorraa rakkoo qabu. Tokkorraa. Kaleessa taatisa buruufaa jechaa turan. Kaleessa jaarraan faa jechaa turan. Kaleessa baaroon faa jechaa turan. Afaaniin gaafas waadaa seenaa turan uummata. Uummanni keenya barana qabatamaan agarsiise akkamitti. Aanaalee ganda magaalaa meeqa bilisa hoggaa baasu sabni tokkichi Oromiyaa keessatti qabu. Tokkichi. Wayyaaneen Amaara Oromoo walitti buusuu hedduu yaalte. Saba isii toon madeemtee darsii bitaatti manarra deemtee guurteeti bulchiinsa darsii bitaa keessa jira kan namni Tigree tokko mee abbaan fedhaa dhufu namni Tigree tokko ka Oromoon barana na tuite jedhu hasaa bahu hin tuyi. Maaliif uummanni keenya qabsoo isaatiin waadaa qaba. Waadaan isaa sirna cunqursaa kamuu ofirraa buqqaasu uummata biraa wajjin nagaan jiraachuudha. Wanni sadeen Oromoon qabu kareeffamaa haasoo jechuun dhugaan Oromoo ta Oromoo qofaatii miti. Ta uummata hundanu keessa jiruuf ollaa keenya jiruuti.